Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota naardistoota bakka hafdee jirteetti nageenyi waaqayyo isiniif baay'atu jecha tole egaa xiqqoo barnootaan gargar fagaannee turre har'a walitti deebinee jirra jechuudha. Guyyaa har'aa kanaa wanta bareedaa tokkoon qabadhee isiniif dhufe egaa bilbila fayyadamnu kana keessatti haala kamiin yommuu namaaf bilbillu seetingiin bilbila keenya keessaa onii ta'uu qabaniif ofii ta'uu qaban maal akka ta'an walii wajjin ilaalla jechuudha. Egaa yeroo tokko utuu hin beekin bilbila keenya bilbila blacklistii jalallee akkasuma yeroo itti blockii bilbila goonullee ni jira jechuudha. Kana malees seetingoota baay'ee bilbiloota keenya irra jiran wantoota barbaachisoo ta'an tokko yeroon isinitti agarsiisuudha. Egaa amma xumuraatti barnoota keenya hordofaa isiniin jedha. Chaanaalii kanaaf yeroo jalqabaaf haaraa kan taatan chaanaalii keenya naardostuuf sabiskiraayib, sheer, laayik gochuudhaan koomentii naaf laachuudhaan na jajjabeessan isiniin jedha. Barnoota babbareedaa chaanaalii kana jalanii argattu kanaafu chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuun dagatinaan isiniin jedha. Egaa jalqaba barnoota keenyatti yommuu seennu bilbila nuuf bilbilamu yookaas bilbila keenya yommuu fayyadamnu haala kamiitiin fayyadamuu akka qabnudha kan waliin ilaallu. Fakkeenyaaf wantoota baay'eetu jira seetingii as keessa jechuudha. Jalqaba irratti seetingii karaa bilbila keenya kana keessa ni dhufna. Akkuma kana keessa dhufneen gararraa kana mallattoon seetingii fakkaattu ni jirti. Achi keessa dhufuudhaan wantoota tokko waliin ni ilaalla. Fakkeenyaaf bakka kanatti argaa jirtan flash for calls kan jettu kun yeroo bilbiluuf bilbilamtu akka laayitii agarsiisu bilbilli keenya akka inni laayitii agarsiisu kan godhudha jechuudha. Isa kana onii yoon godhe gaafa namni bilbilanaaf bilbilu billichi jedhe kan agarsiisu yookaas laayitii kan agarsiisu namoonni baay'een haala kanaatiin akkamitti irraa kaafanne jettanii kan danqamtan yoo jiraattan jalqaba seetingii keessa seentu. Seetingii keessan keessa seentu edda bilbilli garaagarummaa qabaachuu danda'a garuu barreeffama ilaaluudhaan seetingii keessa seentu. Isa booda kunoo flash for calls kan jettu kun ofii ta'uu qabdi jechuudha yoo cufachuu barbaaddan jechuudha. Cufachuu yoo barbaaddan ofii gochuu qabdu kan namoonni akkaataa kanaa isin rakkise yoo jiraattan jechuudha. Egaa inni lammaffaan kunoo kana isitti agarsiisuu barbaadu my video show kan jettu kun maaliif fayyaddi kan jedhu. Fakkeenyaaf yeroo tokko gaafa bilbila nuuf bilbilamu bifa kamiin akka iskiriiniin keenya argamuu danda'u gochuudhaaf. Fakkeenyaaf kun uumamaan kan jirudha. Namni tokko gaafa naa bilbilu haala kanaan akka inni agarsiisu gochuu nan danda'a. Inni kan biraan viidiyoo koorra godhee haala kanaatiin akka inni agarsiisullee godhachuudhaaf na fayyadaa jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaatiin yeroo naa bilbilamu viidiyoo kan yookaas faarfannaa yookaas sirba waan barbaade keessaa kutee irra godhachuu bakka itti danda'udha jechuudha. Kanaaf wanta kanatti illee fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Saawundiin bakka kanaa kan yeroo tokko gaafa nuu bilbilamu sagaleen keenya bilbila keenya akka hin miidhamneef irra guddeessatti kan isitti agarsiisuu barbaadu block kan jettu kana block number kan jettu kana jala wantoota gurguddaa jijjiiranidha. Fakkeenyaaf as jala gaafa seennee ilaallu blacklistiin garaagarummaa qabu. Blacklistiin bilbilli keenya agam akka yaalame illee nutti ni himaa jechuudha. Fakkeenyaaf blacklist kan jettu kana jala namoota sadiitu blacklistii ta'ee jira jechuudha bilbila koo kanarraa. Anatu blacklistii godhee namoota akka na dawwalan hin barbaanne jechuudha. Maaliif namoonni tokko gaafa nama arrabsan blacklistiin haala kanaatiin jechuudha. Block jechuun garuu
guutumaa guutuutti ofirraa ittisuu jechuudha. Bilaak liistiin garuu gaafa yaalamullee as jala dhuftanii sa'aatiitti yaalame ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Kun haala kanaatiin namoota 3 bilaak liistii jala galcheen jira na argachuu hin danda'an jechuudha bilbilanii. Namoota isin rakkisan haala kanaatiin as jala galchuu ni dandeessu jechuudha. Meesejjii illee haala kanaatiin namoonni gaafa namni meesejjii isin erguu akka isiniif hin ergineef of jalaa cufuu dandeessu jechuudha. Haala kanaatiin lakkoofsa galchitanii namni meesejjii akka isin irratti hin ergine gochuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan inni guddaan yeroo tokko tokko fedha keenyaan ala bilbiloonni tokko tokko nurratti bilbilamanii yeroo itti nu jeeqamtu jiru jechuudha. Bilbiloonni kun haala kamiitiin ofirraa akka cufuu dandeenyu yookaas haala kamiitiin bilbila keenyarraa ittisuu akka dandeenyu wantoota kana lamaan isinitti agarsiiseera. Egaa guutummaa guutuutti bilbila keenyarraa lakkoofsa nutti dawwalamu yeroodhaaf cufachuu yoo barbaanne tokko neetwoorkii irraa balleessuudha. Inni lammaffaan immoo daayivert gochuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan star 21 duwwaa 1 mislalee goonee haala kanaatiin gaafa cufnu namni tokkollee dawwalee nu argachuu hin danda'u jechuudha. Eenyu tokkollee dawwalee nu argachuu hin danda'u. Gaafa irraa kaafachuu barbaannu garuu mislalee goonee 21 qofa fi mislaliidhaan cufnee deebinee okeennaa jechuudha. Amma booda garuu namni nu argachuu ni danda'a jechuudha. Kunoo haala kanaatiin bilbila yeroo barbaanne cufnee yeroo barbaanne banuu ni dandeenya. Namoonni dawwalanii nu rakkisu yoo ta'e jechuudha. Bilbiloota kana keessatti yeroo fayyadamnu wanta ogummaa baay'ee kan barbaachisudha. Inni kan biraan gaafa nama tokko wajjin bilbila haasa'aa jirru sagaleen namaa dhufee nu jeeqa yoo ta'e fakkeenyaaf bilbila nama tokko wajjin haasa'aa utuu hin jiru bilbilli nama biraa narra ni seena yoo ta'e bilbila sana ofirraa cufuun ni danda'ama. Isas seetingii kana keessatti ofirraa cufuun ni danda'ama jechuudha. Innis kunoo bakka kanatti yoo barbaadan ofii gochuu ni dandeessu jechuudha. Namni tokko yoo utuu isin bilbila haasa'aa jirtanii yoo dawwale irra seenuu hin danda'u jechuudha. Garuu kana on yoo godhattan gaafa dawwalu utuu dawwalamaa jiru irra seenuu ni danda'a jechuudha. Kanaas asii onii godhachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa bilbila keenya keessa seetingoota baay'eetu jiru. Yeroo bilbila keenya fayyadamnu wantoota tokko tokko arreenjii godhachuun dirqama nurraa eegamudha isiniin jecha. Egaa barnoota irraaf qabadhee isiniif dhiyaadhee barnoota kan agammaatti dhaggeeffattanidha. Ammallee namoonni yeroo jalqabaaf chaanaalii kana dhaggeeffachaa jirtan sabiskiraayib, laayik, sheer, koomentii gochuudhaan jajjabeessaa. Turtii gaarii.